Ashamaa harka fuuni daawwattoota ETV Afaan Oromoo qophii keenya har'aan kan irratti mari'annu siyaasa naannawa gaanfa Afrikaa yeroo ammaa Itoophiyaa fi Ijipti gidduu jiru irratti kan mari'annu ta'a. Dhimma kana irratti mari'achuudhaaf keessummaa affeerannee jirra. Keessummaan keenya har'aa Dr. Abdurrahman Ahmad jedhamu xiinxallaa siyaasaa hariiroo idil addunyaa fi gaanfa Afrikaati. Isaan faana mari'ataa turra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa keessummaan keenya yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamuu keessaniif ana haadhuuf isiniin jedha. Faddu nu affeeruu keessaniif galatoome abdii. Itoophiyaan ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaartee xumuruun ishee hawaasa addunyaa biratti ol'aantummaa dippiloomaasii akkamii akka argattu ishee taasisa jechuun danda'ama. Lakkoofsa faranjii 1911tti Itoophiyaan dhakaa bu'uuraa kaahuu ishiidha ni yaadatama. Gaaf sanitti yeroo sanitti piroojeektiin kuni waggaa 5 keessatti ni xumurama jedhameetii yaadamee ture jechaadha. Piroojeektichi guddaa waan ta'eefu piroojeektichi guddinaan wal qabatee yoo ka ilaallu ta'e dheerinni isaadha olii lafarraa dheerinni isaadha meetira 445 ka ol ka'u ta'a. Ammoo bal'inni isaadha ka inni kuni 1,000 fi meetira 1,800 jecha. Piroojeektii guddaadha jechaadha. Akka Afrikatti tokkoffaa akka aalamatti immoo sadarkaa 10 irratti argama jechaadha. Piroojeektii kana gaafa dhakaan bu'uuraa lafa kaahamurraa qabee rakkoon adda addaadha Itoophiyaa mudataa ture. Rakkoo dhiibbaa adda addaa akka wanni kun galma hin geenye irratti hojjetamaa ture jechaadha. Haa ta'u malee biyyi Itoophiyaadhaan murannoo fi kutannoodhaan ka'ee waan san ni eegalee haa eegalu malee rakkoon adda addaadhaan mudatee wanni kun xiqqoo duubatti ture. Booda kabajamoon muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dhufanii wanti kun ariifatee akka galma gahu akka dafee karoora sanilleen inni darbulleen kakaatame sanilleen darbulleen akka dafee galma gahuuf baay'ee irratti hojjetaa ture mataa isaatiin muummichi ministeeraati. Wanni kuni deemee yeroo gabaabaa keessatti akka inni eebbifamu ta'ee jira jechaadha. Amma hidhaan laga Abbayidha xumuramee tajaajila kennuu eegalee jira jechaadha. Kuni injifannoo kamiyyuu hin jedhamne injifannoo guddaa Itoophiyaan akka agartee idilee duniyaa irratti galmeessite jedhamee kalaallamu waan kana jechaadha. Wanti kuni maaliifin bifa saniin laallamee jennaan karoora dheeraa kaahame san galmaan gahuu dadhabuudhaaf baay'ee miidhaa guddatti Itoophiyaa irra gahaa ture jechaadha. Maaliifini karoorri kun galma gahuu dhabuun isaa kuni miidhaan inni fide biyyi keenya hawaasni keenya dhibbarraa akkuma beekamu 70 ifaan malee jiraatuu danda'ee jira jecha. Yeroo dheeraa kana keessatti akkuma hundi keenya hubannu marti keenya hubannu namni keenya yeroo adda addaadha ifaan malee manni barumsaa jiraate ifaan malee manni yaalaa akkasitti jiraataa ture ifaan malee gandi baay'een jiraataa ture persentaa 170 jechaan yaaduu dandeenya nuyi nama miliyoona 130 olii amma baay'inni hawaasa Itoophiyaati. Persentiin kun hundi gara miliyoona 90 akkanaan ifaan malee jiraataa ture jechaadha. Kanaaf waan kana danqaa adda addaa osoo biyyi Masriidha Itoophiyaa irratti oofuu keessafuu biyya Suudaanii waliin tahee waan kana galmeessuu keessatti kuni injifannoo dippiloomaasii guddaadha jedhamee kalaallamu ka biyya Afrikaalleen waan kanaan baay'ee itti gammadde akka aalamatti illee agartee idilee duniyaatti illee wanni kun raajii tahee mul'ate jechuudha. Ijaarsa hidha haaromsa guddicha kana ijaarsa isaa irraa jalqabee Ijipti jechuudha dhiibbaa garaagaraa uumaa turte jechuudha. Har'as irraa nafne eega piroojeektiin kun xumurames jechuudha olola garaagaraa gaggeessaa jirti. Kuni maal irraa madda jechuun danda'ama? Wanti kun galma gaha jedhanii yoomiyyuu yaadanii hin turre jechaadha warri Ijiptiidha. Itoophiyaan hidhaa hagana gahu kana laga kana hin dhaabdi jechaadhaaf waan yaadanii hin turre waan karoora isaanii keessa hin turre wanni kun akka galma gahu taasifamuun kun isaaniif rifaatuu guddaa isaan biratti uumee jira jechaadha. Akkamitti biyyi waan kana danda'e waan buruullee buruu agartee piroojeektii birootti illee bobbahuu hin danda'ama ka jaarroon kaa'ee kun isaan biratti akka agartee oduu rifachiisaa ta'ee isaan biratti mul'atee jira jechaadha. Lammaffaa biyyi Ijiptiidha bishaan kana akka waan ofitti ilaalan bishaan laga Abbayii kun keenya Itoophiyaan
kubbayyaa takka illee irraa fayyadamuu hin qabdu kuni keenya jaan kana wanni mul'isu waliigaltee mallatteeffamee agartee yeroo zabana wanni mootummanii darban keessatti waan Itoophiyaan keessa harka hin qabne waan Itoophiyaan agartee waan san irratti illee hin hirmaatin kun bishaan keenya jechaan addaan qooddatanii biyya lamman biyyi bishaan kun almost keessa bahu gara biyya 10ti biyya kana hunda gatanii Ijiptii fi Suudaaniin waliigaluudhaan akka waliigaltee amma fakkeenyaaf isaan 19 lamaffaa dubbatanii ka yeroo milinik kanneen jee yeroo sanitti Itoophiyaan Ijiptii waliin osoo hin godhin humna isaan yeroo sanitti kolonii godhaa ture san humna sanii waliin taasifame. Wanti sun taasifamilleen Itoophiyaan bishaan irraa hin kuttu jechaadha malee Itoophiyaan piroojeektii adda addaa hin jaarrattu ka jiru achi mallattoo san keessatti illee hin jiru jechaadha. Isaan mallattoo san Itoophiyaan mallatteessitee jirti. Kanaafuu ishiin waan piroojeektii adda addaadha Abbaay irratti ijaaruun bishaan kutuu waan ta'eefu waan kanaaf wanni kun agartee dhaabbatuu qaba ka jettu kana qabdi. Lammaffaan waliigaltee 1929 jira sunis Ijiptii fi Suudaan jettutti kan raawwatame ka sadaffaadha waliigaltee 1959ti kuni ka biyya lamaadha Ijiptii fi Suudaanii jeddutti geeffame jecha waliigalteen kuni baay'ee murteessaadha isaaniif maali bishaan laga Abbaay irraa deemu kanaa fi bishaan akkuma san Viktooriyaa irraa dhufu biyya agartee adda addaa keessaa dhufu bishaan kana iddoo lamatti qooddatan. Masriin biyyi Ijiptiidhaa tuni bishaan san yeroo san qooda kiubii 55.5 biliyeena ofiif qooddattee biyya Suudaaniidhaaf 18.5 Suudaanii kennite jecha kiubii biliyeena sanii achi biyyi asirra jiru hundi isaanii qooda tokko hin qaban. Itoophiyaa yoo gaafatte Itoophiyaan fakkeenyaaf lagni Abbaay irraa baha lagni Abbaay kuni wanti inni Itoophiyaa burqaa 85% 85 kuni bishaan gara isaanii deemu kuni Itoophiyaa keessa burqa. Yoo agartee ka Itoophiyaan qabdu qoodni Itoophiyaadha kana keessa maalii jettee jara gaafatuu dandeessa hin qabdu siin jaan Itoophiyaan almost yeroo baay'ee waan agartee roobni jiruufu rooba kanatti fayyadamti bishaan ammoo laga keessa yaa'u kuni nuhiif ka jedhu mallatteessanii wanni jedhan. Kanaaf sammuun isaaniitu yoomiyyuu fudhatuu hin dandeenye bishaan kun keenya jedhanii waan amananiif akka agartee sadarkaa adda addaatti sadarkaa hawaasummaatti illee amansiisanii jiran sadarkaa warra poolitikaa siyaasaa kanarratti illee amansiisanii jiran sadarkaa agartee miidiyaalleen keenya ka jedhuun hawaasa isaanii yeroo dheeraa propagaandaa waan itti hafarsaa turaniif wanni kuni keenya waan jedhaniif Itoophiyaan har'a jaarrattee haaromsa laga Abbaay kana jaarrattee piroojeektii elektirikiidhaaf akka irraa fayyadamtu ta'uun isaanii kuni baay'ee isaan akkasuma itti dhagahamee jira jecha waan keenya jedhan nurraa fudhatte jechaadhaaf waan haasaniif hanga har'aadha baadawanni kun xumurame ijaarsi kun xumurame yeroo ijaarsi kun eegalamu maal jedhaa turan propagandaan isaan oofaa turan biyya keessatti namni miliyoonni 2 Itoophiyaan gaafa jaarte namni miliyoonni 2 ka qotee bulaan Masri biyya Ijiptiidhaa kuni ni buqqaa sababa agartee Itoophiyaan waan kana jaarte bishaan nurraa cituudhaaf ni buqqaa wanni kun buqqa'ee biyya Awurooppaa galuuf deema biyya Awurooppaa gaa deemee rakkoo guddaa isinitti fiduuf deema jedhanii miidiyaa dheeraa haasahaa turan jecha hanga bishaan dhugaatii ni dhabna bishaan waan dhuguun qabu hawaasi keenya akkaataa itti jiraatu hin qabu ka jedhan bishaan waan nurraa dhaabbatuuf wanni sun marti isaadhaa soba ta'ee mul'ate jechaadha. Itoophiyaan waan barbaachisu bishaan hidhaa laga Abbaayidhaa dhaabbattee jirti kuufattee jirti sun parsantaan dhibbatti Itoophiyaan guuttattee jirti jechaadha hidhaa laga Abbaay yoo ilaalle wanni isaan hafarsaa sun sirriidha moo sirriidha miti jennee yoo ka ilaallu ta'e bishaan daran kan durii caalaa dabalatee jira jechaadha. Wanti isaan hafarsaa turan soba ta'ee jechaadha amma aswaan hidhaan aswaan kuni guddaadha baay'ee bishaan guddaa hidhee jira garuu oomishni isaadha elektirikii baay'ee gadi bu'aadha yoo ka ilaallu ta'e bishaanuma kana waliin agartee ishiin osoo lagni kun qabatee jiru waggaa kana bishaan guutee waan jiruufu gara agartee bosona gadhiisan bishaan hiikanii jecha wanniin isaanii hidhaan isaanii waan baatuu hin dandeenyeef gadhiisan jechaadha. Sun soba ta'ee bishaan inuu baay'atee san daran mul'atee saniin amma dubbii ati kaafte kana biyya Suudaaniidha Itoophiyaan bishaan waan gadhiifte baay'ee bishaan kun isaan miidhe jedhanii miidiyaa guddaa irratti
kan bishaan biyya biroodha darare akka biyya Paakistaanii fa'a darare viidiyoo san fidanii Itoophiyaan agartee hidhaa laga Abbayidhaa san gadhiisuudhaaf banuudhaan Suudaan waan goote jedhanii akkasitti fidanii hanga warri Suudaanotaa isin maaltu isin dhibe maaltu isin rakkise bishaan kun agartee inuu nurraa rakkoo jiru nurraa dhaabe malee waan tokko wanni inni nu dhaabe wanni inni nu miidhe hin jiru jechaadhaan ka'anii kanarratti jararratti deebisaa turan hanta viidiyoo isaan fidanii tiktok irratti waan adda addaa irratti sooshaal miidiyaa irratti gadhiisaa turan feekee akka ta'e biyyi kun keenyaa miti biyyi kun biyya agartee Paakistaanii fidanii viidiyoo kan hojjettanii ka jiru sanirratti dubbataa jiran kanaaf isaan bishaan kun keenyaa jedhanii amanan bishaan keenya jedhanii amanan kun Itoophiyaan waan kana jaaruun isaaniif waan hin taane waan ta'eef kana wanni jetti jecha ammalleen yoo sadarkaa sadaffatti ka ilaallu ta'e maaliifin biyyi Ijipti akkanatti yeroo inni ijaaramee xumuramellee waan kana kaaftee ka jennoo ta'e biyyi Ijiptiidha gaheen ishiidha gaanfa Afrikaa keessatti haa ta'u biyya Afrikaa keessatti haa ta'uti gaheen ishiin taphatuu dandeessu gadi bu'aa deema maaliifin Itoophiyaan akkuma dabalataa deemtuun humna dabalataa akkuma deemtuun dippiloomaasiin ishii akkuma cimaa deemuun faayidaa fi bu'aan Itoophiyaa fi ollaa ishii walitti fidu akkuma cimataa deemuun gaheen ishii gabaabbataa deema kun isaaniif waan hin taane isaaniif waan hin fudhatamne jechaadha maaliifin abbaa Afrikaa jechatti of fudhatan isaan Afrikaa isaanittuun kolonii irraa baase Afrikaallee namni qabeenyaan caaluu isaanii Afrikaallee namni barumsaanillee caaluu isaanii Afrikaan isaan jalatti yeroo hunda deemuu qabdi malee Afrikaan kaatee isaanin sadarkaa tokkotti deemuu kun isaaniif waan hin taane kanaaf ji'oosiyaasii ilaalan gara birootiin Itoophiyaan har'a yeroo hidhaan laga Abbayidhaa kun elektirikiin isaadhaa biyya Suudaan deemaa jira biyya Suudaan yeroo deeme akkuma san biyya Keeniyaa gaafa deeme akkuma san Tanzaaniyaa gaafa deeme Jibuutiillee kennamaa jira akkuma san Somaaliyaa yoo deeme achi darbee biyya biroo biyya Afrikaa keessallee gaafa inni deemaa deeme Itoophiyaan istiraatiijii keessatti waa baay'ee fayyadamti jechaadha. Hariiroo Itoophiyaa fi hawaasni kun biyyoonni kun walitti qaban baay'ee cimsa deema jecha. Gaafa hariiroon kun bu'aadhaan walitti hidhatee cimataa deeme mootummoonni fedhe yoo jijjiiramaa deeman bu'aan Itoophiyaa yeroo hundaa'u ni eegama jedhamee waan eegamuuf kanaaf isaan namni tokko beektanii yeroo tokko warri hayyoonni Masrii kunillee biyya Ijiptii kun ni dubbatan maal dubbatan nuti rakkoon dhugatti hidhaa laga Abbayii kana osoo hin taane ji'oosiyaasii keessatti poolitikaa keessatti istiraatiijii keessatti yeroo dheeraadhaaf nuti wanti guddaan nu sodaachisu gaheen Itoophiyaan taphattu Afrikaa keessatti gahee guddataa deema sadarkaan isaa dabalataa deema sadarkaan kun gaafa dabalataa deemu nuyi sadarkaan keenya gaafa gadi bu'uuf sodaan guddaan kana qabna ka jedhan yaada san kaasan jecha kanaaf kuni ija saniin jarri ilaala jecha yoo akka jarri ilaalu kuni mootummaa warra aangoo warra jiru qofa osoo hin taane wanni garaagarummaan nuyi fi jarri qaban isaan hundi isaanii warra miidiyaa haa ta'u warra mootummaa haa ta'u ka mootummaa keessa jiru haa ta'u ka addallee jiru haa ta'uti hundi irratti walii galanii wanni deeman tokko bishaan tun teenya bishaan tuni kubbaayyaa akka hir'atuun qabdu kanaafuu nuyi irratti hojjetuu qabna ka jedhaniin propagaandaa kana bakka iddoo jiraniin biyya keessa fi biyya alaan walii galanii waan san oofaa jiranii jechaadha kan kun ifa galaadha yoo miidiyaa isaan irra dhaggeeffatte akka sodaan isaanii guddaan tokko bishaan irraa dhaabbatuudhaaf osoo hin taane bishaan dhaabbatu yoomiyyuu hidhaan laga Abbayii wanni ijaarameef daangaa Suudaan irraa almost kiiloomeetirii irraa hanga 40 ka fagaatu Itoophiyaan bishaan achirratti kuufamee hidhaa laga Abbayii kana duuba jiru kana qonnaa fi waa facaasuudhaaf wanni irraa fayyadamuu dandeessu hin jirtu dachilleen gaara waan ta'eef jeddoo sanitti wanni fayyadamtu garuu wanni inni ijaarameef humna elektirikaadhaa oomishuuf humna elektirikaadhaa oomishuudhaaf waan ta'eef bishaan kun bishaan achirratti hidhamee taa'u kun yoo torbiina keessan darbee torbiina kan sachoosee akka inni humna wanni oomishuun taheen Itoophiyaan akkanumaan ijaarte jechaadha kanaaf bishaan yoomiyyuu isaan irraa cituu hin danda'u hin beekan isaan nu caalaa beekanu nu caalaa waan kana qoratanii beekan waa'ee hidhaa laga Abbayii kana nu caalaa qoratanii waa hundaa'uu beekan akka isaan hin miinillee hin beekan akka bishaan achi duuballee taa'uu hin dandeenye ni beekan waan san oomishuudhaaf waan darbuufu bishaan achi keessan akka isaan bira waggaa osoo addaan hin citin osoo hin hir'atin osoo wanti tokko hin tahin wanni tokkotti madaalaa tokko irratti akka inni isaan bira gahu hin beekan garuu isaan wanni sodaan guddaan isaan qaban osoo kana beekanii Itoophiyaan humna dabalataa deemti biyya ollaa keessa waan duraan taphataa turan biyya Itoophiyaa tana diiguu keessatti gahee guddaa taphatanii jiran isaan akka seenatti yoo laalle
biyya Eritiriyaadhaa Itoophiyaarraa akka fottokkaa taasise gahee guddaa taphatanii jiran. Rakkoo adda addaadhaa Itoophiyaarratti uumamaa ture biyya agartee oollarraa haa ta'u biyya biroorraa haa ta'uti san keessatti illee gahee guddaa taphataa turan jechaadha. Kanaaf wanti isaan sodaachisu Itoophiyaan gaafa waan kanaan ollaa ishiitti walitti hidhamte dhageettiin isaan qaban biyya ollaa kana keessa haa ta'uti biyya Afrikaa kana keessatti gadi waan bu'uufu kun isaaniif fudhatamuu hin danda'amu yeroo kamiyyuu biyya Afrikaadhaa akkamitti akkas taate ka jedhu Afrika mataanii isaan Afrikaa kana iddoo lamatti qoodani Afrikaa ka agartee qaroomee ka waa hundaadhaan guddate Afrikaa immoo harka nama jala qabatu waan akkasitti ilaalaniif namni harka nama jala qabatu jala bahee of dandahee biyya Afrikaa kanalleen akkamitti safuu danda'uun isaaniif yaaddoo guddaa waan ta'eef kana sodaan isaaniidha. Ilaalcha sirnaa gita bittaa kan kaleessa warri lixaa Afrikaa irra gaggeessaa turan isaan Afrikaa mataanii Afrikaa irratti gaggeessaa jiran jechuudha. Laga Abbaayyaa jechuudha. Biyyoota yaa'a gadiitiin akka hoogganamu seera kanaaf ta'u akka bahu ibsa garaagaraa baasaa turan. Tariitii kun hoo maal jechuudha? Hiikoo akkamii qaba? Qabeenya bishaanii kan Itoophiyaa ta'e osoo jiru keessattuu pirojektichi jechuudha. Gamtaa kanaan haa hoogganamu jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan gaafa hidha laga Abbaayyaa kana eegalte wanti kun nu miidha jedhanii gaafa isaan iyyata wanni jedhan gara mootummaa Itoophiyaadha. Mootummaan Itoophiyaadha warra hayyoota biyya Itoophiyaarraa lama akkuma san Sudaan irraa lama akkuma san Ijipti irraa lama nama lama filanii waan kana agartee akka waa'ee hidha laga Abbaayyaa wal qabate hundaahu isatti rarra'u akka wanni kun istadii ta'u yookaan akka qoratamu waggaa tokkoof qoratamee ture wanni kun jechaan gaafa qoratanii ka'an waggaa tokkoon booda wanti kun miidhaa biyya lammaniif biyya Ijiptii fi Sudaaniif akka hin qabne waan san biyya sadeeniif gashan jechaadha waan qorannoo isaanii san irratti qorannoo bu'aa qorannoo isaanii san akkasitti galchan lakki nuuf hin taane wanni kun ijaan ofiif filatanii namni isaanii nama lama keessa jira Itoophiyaarraa nama lama qofa Ijiptii fi Sudaan irraa nama lama afurii isaani caala garuu wanni kun nama miidhuu kajaan irraa ka'anii irratti galma gahan jechaadha. Lakki kunillee nuuf hin taane ka jettu dhiheessite keessafuu Ijiptiin gaafa dhiheessite biyyi Itoophiyaadhaa wanti warri agartee hayyooleen qorate kun nuuf hin ta'u baada jettani isin filadhaa nama waan barbaadan waa'ee hidha laga Abbaayyaa kana walitti hidhatu nama qoratu laalaa jennaanu kambaanii lama filatan biyya Faransirraa kambaanii lama filatan jecha. Gaafa isaan filatan san Itoophiyaan nuti keessan gallu filannoo jara kana keessan gallu maalifiin waan kana agartee gara keenya waan daban akka isinitti fakkaatee yeroo hunda wanni hin jenne isinumti filadhaa jaaniini biyyi Ijiptii fi Sudaaniin filatan jecha. Jarri suni kambaanii sun lamaan biyya Faransarraa waggaa tokkoodhaaf akkuma san qorannoo gaggeesse wanti kuni biyya lammanuu hin uumu hin rakkisu rakkoon inni fidu tokko hin jiru ka ja'an isaanillee dhiheessan jecha. Waan san irratti walii galuu didanii ammallee ni didde biyyi Ijiptii ni dide Itoophiyaan rakkoon hin jiru nuti marii keenya haa geggeessinu balbala marii kana haa geggeessinu waan nu rakkisa nu danqa waa agarte miidhaa nurratti fida jettan nuyi qophiidha isinii waliin mari'atuudhaaf ka ja'amu geggeeffamee waliigalteen 2015 akkuma beekamu biyya Khartoum keessatti geggeeffame jechaadha. Baay'ee waliigaltee sanirratti Itoophiyaan rakkoon tokko hin jiru waan isin gaafii keessan sanii deebisuudhaaf qophiidha waan barbaachisu waliin marii ta'uudhaaf qophii ka jedhu san dhiheessanii sanilleen yeroo gabaabaa dhaabbatanii waan san nuuf hin taane jechuudhaan biyyi Ijiptiidha waan san fuutee mana maree nageenya Yuunaayitid achi geessite jecha yoo inni geessite waan san irratti Itoophiyaan jaraa waliin illee deemtee garuu yaadni ishiin dhiheessite iddoo sana waggaa deemtee wanni kun dhimma Afrikaati. Waa'ee dhimma Afrikaa waan ta'e waan kana agartee dhaabbiin Afrikaadhaa laaluu qaba malee rakkoo Afrikaan furuu qaba. Rakkoo sana Afrikaan furuu qabdi malee kuni agartee waan isin ilaalchisuu jecha yaada san dhiheessinaanu jarri suni waan san gara kana deebisee jechaadha. Jarri kunillee gaaf sana yeroo laalan wanni Itoophiyaan dhiheessite dhugaa akka ta'ee fi haqa akka ta'e gaaf san mirkaneessanii dubbatanii jechaadha agartee. Kanaaf Ijiptiin balballi ishiin hin dhahin hin jiru gurra Itoophiyaadhaaf fokkisuudhaaf maqaa isaanii fokkisuudhaaf wanti isaan barbaadan galma akka gahuudhaaf balballi ishiin hin dhahin jiru jechaadha. Kana keessa gaafii ammatti gaafatte biyya kam keessattuu wanni akkanaa kun argamee hin beekamu. Biyya baay'eedha biyyi lagni biyya tokko keessaa burqee biyya baay'ee keessa taree deemu. Garuu waliigaltee maan jiraatanii waan sana agartee waliin qooddatanii akka waliin miinetti
akka waan isaan barbaachisu addaan qoddatanii akkasitti deemaa jiran jechaadha. Gaafa har'a yeroo gaafin akkasiidhaa sun ka'u maali duuba isaadha wanni jiru yoo jennee ka ilaallu ta'e tokkoffaa Itoophiyaa fi biyya Afrikaa kana walitti buusuudhaaf maaliifin gaafa agartee Ijiptii waan akkasii san jettee Itoophiyaa wanni kun hin fakkaatu gaafa jettu biyyi duraan Itoophiyaa deeggaran maaliifin yoo nutti kenname rakkoon maal qabaa ka je'amu duuban waan dhufuufu akka agartee garuma taheen ishiin wanni jechuudhaaf deemtu jecha garuu immoo biyya Afrikaa illee kana hin fudhate jee natti fakkaatu maaliifin gamtaan Afrikaadha maaliifin wanni kun akka agartee seera duniyaa keessatti lafa taa'ee jira maaliifin lagni biyya tokko keessaa burqee biyya baay'ee keessan taru jarri laga kanarra agartee jiraatu biyyi laga kanarra jiraatu waliigaltee uume waliigalteen isaan uumu kun bishaan sanitti fayyadamuudhaan walqixxummaa fi osoo wal hin miine walqixxummaa fi osoo wal hin miine irratti fayyadamuu dandahaa jira. Kun seera duniyaati ka bahe akka lakkoofsa faranjii 1999 irratti wanni kun bahe jechaadha. Kun yoomiyyuu jijjiiramuu hin danda'u. Seera addunyaa laggee daangaa caanii jechuudha. Seera duniyaa keessa waan jiruuf yoomiyyuu jijjiiramuu hin danda'u. Gaafa akkas jennu gamtaan Afrikaalleen wama san mirkaneessa malee inni ofii kiyyaaf laga Abbaay qofatti waan kana hooggana jedhee ka'uun isaadha hin danda'u jecha. Laga baay'ee jira fakkeenyaaf. Laga amma Senegaal irraan darbee biyya Mooritaaniyaa jedhamu keessan darbee kana keessan darbu laga baay'ee jira walirratti kan agartee namni waliin jiraataa jiru. Akkuma san laga biyya Koongoo keessan bahee gara agartee biyya baay'ee keessa taree deemuttuun jira jecha. Kun seera duniyattuun hooggana. Itoophiyaan waan kanarra ajjettee dabarte tokkollee hin qabu. Anilleen akkuma isin fayyadamtan wanti kun agartee qabeenya kiyya biyya kiyya keessaa burqaa jira biyya kiyya keessarraa waan burqu osoo inni na keessa daruu namni kiyya bishaan dheebatu hin qabu namni kiyya beelahuu hin qabu namni kiyya dukkana keessa jiraatu hin qabu ka jettuuni kanarratti xiyyeeffattee Itoophiyaan kaate jecha kun mirga ishiiti mirga seerri duniyaadhaa kennuufi Itoophiyaadhaaf ka kennuufi jecha kanaaf waan kana biyya Afrikaalleen gamtaan Afrikaalleen wama kana mirkaneessa yoo ka dubbatulleen tahe garuu ammoo dubbatuufilleen wanni kun wanni qaba jedhee biyya Afrikaa biratti fudhatama qaba jedhee wanni hin jiru garuu kaayyoon isaadha wanti isaan ka'aniif biyya Afrikaa mataheen balbaluma taheen maqaa Itoophiyaatii fi xureessa maqaatii fi waan adda addaati malee wanni kun akka hin milkoonne isaanillee nu caalaa beekanii jechaadha. Wanti sun yoo ka dhufu tahe seera duniyaa sanii maaltu jiraa ka jedhamu jarrilleen itti kaasan. Waan kana itti fayyadama namni lagarra jiru waliin fayyadamuu danda'a yoo jedhan Itoophiyaalleen gaafsan qooda kiyyanaa kennaa jettiin. Itoophiyaa qofaa miti biyyi kudhan jira as keessatti biyyi sun hundinuu qooda tokko hin qabu. Viktooriyaa irra ka bahu White Nile ka jedhamu kan agarte Blue Nile fi White Nile tun isaan bira deemaa mitire. Biyyi White Nile irra burqu kunilleen isaan gaafataa ture. Biyya Ugaandaa keessatti hin beekama waggaa 15f mariin gaggeeffamaa ture jecha. Projektiin kamiyyuu biyya kana keessatti ijaarramuu hin qabu nu beeksiftan malee. Biyya keessan keessatti bishaan biyya kan kee keessa burqu ati yoo projektiin fedhe haa ijaarramuuti saayiziin isaa haga fedhe haa ta'u guddinni isaa xiqqaa haa ta'u nu beeksisuu tokko. Lammaffaa waan murtoo biyyi kudhan kun irratti walii gale yoo anaa fi Ijipti jaaga anaa fi Suudaan yoo irratti waan san hin mallatteessin yoo namni biyyi saglan kun irratti walii galeehu nu harka keessaa namni tokko yoo kadidu tahe wanni kun akka galman geenye irratti mallatteessuu qabdani. Sadaffaa ammoo isiniin kun yeroo agartee waan bishaanii dubbattan waan lagaa kana dubbattan qooda qabna waan jedhamu tokko hin dubbatina. Qoodni keenya beekamaadha. Kun irraa hir'atu hin qabu. Biyya lamman waan walii mallatteessan Suudaanii fi biyyi Ijiptii gaafa 1959 waan kanarratti marii gaggeessan Itoophiyaan analleen itti na dabalaa jettee gaafattee turte. Wanni deebiin isaan deebisan maal sitti fakkaata beektaa? Waan si galche hin qabdu. Kana keessa waan si galche tokko hin qabdu. Dhimma Itoophiyaa irratti wanni si galche hin jiru. Wanni si galche hin jiru waa'een bishaanii anaa fi Suudaanii waan laallatuuf wanti si galche hin jiru jedhanii dubbatan. Itoophiyaa yeroo san xalayaa barreessite yoo inni itti galchite jechaadha. Waan kana nu beekaa jarri kun waan hojjetaa jiran jedhanii isaan walii galteen suni bishaan laga agartee biyya lamman bishaan laga lammanii kana Blue Nile fi White Nile kanarraa dhaqu addaan bakka kanatti qooddatanii hunda isaanii xumuranii jiran jecha. Kanaaf yoomiyyuu isaan waan kana isaan harka bahee biyyi biroolleen akka itti fayyadamu hin eeyyaman jechaadha. Kanarratti biyyi keenya keessattuu maal hojjechuu qabdi? Kanarratti biyyi keenya wanni hojjetuu qabu tokkoffaa
hariiroo biyya ollatiin jiru kana cimsuun barbaachisaadha. Sochii Itoophiyaa sochootu ibsuufin yeroo hunda ibsuufin barbaachisaadha. Nuti Itoophiyaan biyya ollaa teenya miidhuudhaaf hin deemnu. Biyya ollatii waliin akkamitti dudda nu cabee gadi kufne kana ol jennee kaanee ikonomiin keenya guddatee humni keenya guddatee hawaasni keenya rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa bahee deemuudhaaf akka wanni jiru biyya ollaa kana hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha jecha. Kanarratti Itoophiyaan dipiloomaasii qabdu biyya ollatii waliin cimsuudha. Hanga feetuu xiqqaa haa taatu waan san irratti hojjetuun barbaachisaadha. Akka biyya immoo idilee duniyaa irratti yoo ka ilaallu ta'e waan bareedaa hojjetaa jirti Itoophiyaan. Dipiloomaasiin waan bareedaa hojjetaa jira. Garuu wanti barbaachisu miidiyaalee guddaa kanalleen isaanii waliin hariiroo uumuudhaan isaanii waliin kaayyoo Itoophiyaadhaa ibsuudhaan yeroo hunda maaliifini ollan nuyi waliin jiraannu kun yeroo baay'eedha biyya Arabaa kana bu'aa walitti nu hidhu biyya Arabaa kana waliin illee guddaadha. Gara miidiyaatiin afaan hawaasni isaa sun beekuun hawaasni as keessa jiru sun beekuudhaan hawaasa sanillee dubbisuun barbaachisaadha. Maaliifin gaafa hidhaan laga Abbayyiidhaa ka'e nuti akka carraa biyya Suudaanii keessa turre yeroo Ijiptii waan adda addaa haasottu parsantii dhibbarraa yoo xiqqaate 85 hanga 90 ka gahu hawaasni Suudaan wanti jaa ture Ijiptiin Itoophiyaatu naanuu nuhituun jalqabni namni agartee Ijiptii akka Itoophiyaa irraa deebisu nu hijaa. Maaliif san jaan beektani waan ishiin raawwatte beekan jarri sun agartee Itoophiyaan tuqamuun qabdu nurraan dabartee tuqamuun qabdu gaafa nuhi asitti dhumne nurraan dabartee tuqxe malee tuquun qabduu ka jaan. Maal wanni miidiyaan baay'ee gahee guddaa taphatee jira jechaadha. Kanaaf biyya Midilistii biyya Arabaa kana keessa ka jiru kana ilaalchi Itoophiyaan qabdu maal akka ta'e. So bar nu Ijiptii firri rakkoon qabnu bar Ijiptiin hawaasa waliin yeroo dheeraa jiraanne bar hawaasa ammallee wanti baay'ee walitti nu hidhu. Biyya wanni tokko keessa jira biyya Afrikaa keessa jira nu hundinuuhu. Kanaafuu nuti bu'aa jidduu keenya jiru faayidaa jidduu keenya jiru kana cimsinee isaanii waliin illee deemuu ni barbaanna osuma rakkoo jarri uumanii osuma beennuu jechaadha. Akkuma Oromoon jette dhiigal kaanii garii tufanii garii wanni jaan osuma beennuti waliin illee deemuudhaaf qophiidha biyyi Itoophiyaadha. Yeroo kamiyyuu balbala Itoophiyaan cufatteen beektu mariidhaaf. Dheengadda inuu Ministeerri dhimma alaadhaa Masrii nuyi kala baada kana dhaabbannee jirra marii Itoophiyaa waliin geggeessinu dhaabnee jirra hin goonu gara birootti tarra jechaadhaan dubbate malee Itoophiyaan sanitti illee yeroo deebisu dhimma wanni Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha nuti balballi keenya har'allee banaadha qophiidha isaanii waliigaltee uumuudhaaf qophiidha garuu waliigalteen nuyi deemnuuf waliigaltee ishiin barbaaddu osoo hin taane ka biyya lammaniif bu'aa qabu biyya Itoophiyaatiif akka bu'aa qabu biyya Ijiptiif akka bu'aa qabu saniif nuyi yoomiyyuu qophiidha ka jiru agartee san dubbate jecha. Kanaaf biyya kana keessatti miidiyaadhaan gahee taphatamu akka biyyi kun hubatu hawaasni biyya kana hubatu wanta adda addaadhaaf beektanii yeroo deeggarsi yoo jiraate hawaasa biyya adda addaa kana keessa jiruuf mootummaan isaaniitis fedhii hawaasa kanaatiin ala bahee wanti deemu waan hin jirreefu wanti ishiin karoorri ishiin kaahattee Itoophiyaa irratti hacuuccaa fi agartee waan adda addaa oofuudhaaf deemtu kun akka hin milkoonne ni taasisaa jechaadha. Kanaafuu kun cimatuu qaba gara miidiyaatiin gara dipiloomaasiitiin akkuma Itoophiyaan duraan illee ibsaa turte kaayyoo ishee akkuma ibsaa turte har'allee ibsaa boruullee ibsaa waan kana deemuun barbaachisaadha jecha. Keessafuu biyya gurguddaa gahee guddaa taphatan akka biyya Awurooppaadha akkuma Ameerikaa kana jaralleen baay'ee hubachiisuun barbaachisaadha jechaadha. Kana wal qabatee nuyi waan Tirambiin jedhelleen ni beekna jechaadha. Tirambiin waa baay'ee waa'ee bu'aa Itoophiyaa yookaan faayidaa Itoophiyaa miidhulleen dubbatee ture ni yaadanna jechaadha. Ammalleen kaayyoo qabu keessa inni yeroo ammaa kana keessatti nuti biyya kana lamman walitti finnee tolchuu qabnaa ka jedhu karoora kaatee jira. Karoora beekamaadha jechaadha. Nutiin kun maal hojjetuu qabnaa? Osoo waan san inni agartee istiraatiijii isaa san baasee kana istiraatiijiin keenya hin jenne akkamitti mootummaa agartee Ameerikaa kanallee hubachiifna ka jedhu irratti hojjetuun barbaachisaadha. Maaliifin yoo hanga inni istiraatiijii baasee isin akkana godhaa jedhu hin beekne Tirambii waa'ee wanti inni deemu waa'ee siyaasatii walitti hin hidhatu waa'ee bu'aa biyya kamiyyuu walitti hin hidhatu ilaalcha qabu san inni galmaan gahuu barbaada jechaadha. Ilaalcha inni qabu san irratti dhiibbaa fiduudhaaf
ilaalchisaadha akka jijjiiramu ta'uudhaaf Itoophiyaan ofii ishiitiifis ibsuu qabdi biyya ofiifillee hariiroo walitti qabdu sanii waliin tahanii waan san akka gartee pirezidaantii Ameerikaatiif ibsanii wanni kun gara fuulduratti illee yoo agartee walitti mariin kan dhufu ta'e mariin sun akka bu'aa Itoophiyaa eegee bu'aa hawaasa Itoophiyaa eegee bu'aa gaafa Afrikaa eegee akka wanni sun gara fuulduraa deemu irratti hojjetuun barbaachisaadha jeetan. Dr. Abdurrahman Ahmad xiinxalaa hariiroo idil addunyaa fi gaanfa Afrikaa asitti argamtanii yaada bal'inuu qooddaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhu galatoome. Egaa daawwattoota keenya waa'ee dhimma gaanfa Afrikaa keessattuu dhimma Itoophiyaa fi Ijipti irratti keessummaa keenya waliin mari'ataa turre kanumaan xumurra. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Qophiilee ETV Afaan Oromoo hafa waliin turtii gaarii qabaadhaa.